Walina danare, walmale mal kamnare, walmale mal kamnare. Imi banturoba, ijaki yalachu. Ya Rabbi na gote, guyyaa kan gammachuu, guyyaa kan gammachuu. Yoo falataa nama kuuke, maalli dambii nama kuuku, sirra lafaa ya dambii koo. Yoo alagaa nama kuufe, lammiin ofii nama kuufu, sittan galaa ya lammii koo, sinnaa wayyaa yaariyee koo. Abbaan koof abbaan kee wajjinsaa wayaasu. Walleen kun wallee zarii wadaajoo utuu hin dhalatin dura walliseedha. Waliin dhaadannare wal malee maal qabnare. Artist Ilfana Shiqannoo wajjiniin sirbaniidha. Kuni akkuma faarfannaatti kan laalamu. Soorii isiniif sirbuudha buukootiif dhiifaman isinin jedha. Xiqqoo namoonni walaa boqotee maatii faana jira gaddarra turre waan ta'eef. Oba. Tagaleedhaan weeddisuudhaaf haala mijataa irra jiru. Amma wallee jennee yaamna nuti Dooktara Kabajaa Artist Zarii Wadaajoodha. Yeroo ammaatti dhibamee kaleessaa lachuun hojii guyyaa sadiseen kan dhiigamu. Sanaaf kanarra gubbaa jira. Ammoo kaleensaa lachuu hojii waan dhaabee jiruuf sadarkaa sanarraa namni kaleenan kennaa fi jedhee immoo waadaa seenee waan jiruufi kalee kun immoo bakka bu'ee dhaabbachuu qaba. Sanaaf immoo gargaarsiin barbaachisaa miilli isaallee xiqqoo miilli lachuullee socho'aan jiru wiilcharii gubbaa akka jirutti masii fi tiikaan nu ibsanii jirani. Sanaaf ilmaan Oromoodhaan nuti immoo maal namni saba isaatiif kalee isaa onnee isaa baasee kennaa jira, gumaachaa jira. Nuti immoo qabeenya qabnuun waan qabnuun bira dhaabbannee waan sana akka ogeessi immoo bakka buusuu fi dirqama hirmaannaan keenya barbaachisaa waan ta'eef Artist Zarii Wadaajoo fi waan kana gochaa jirra. Namoonni waan kana gubbaatti kanan gochuu danda'a jettan nu barreessaa fayyaa ta'a. Yoo doolaara ta'ee doolaaraan mallattoo doolaaraa bila kaa'aati biyyaatiin haga gochuu dandeessan haga waadaa seentanii haga gochuu dandeessan duwwaa akka nu katabdan barbaadna. Biratti amma fakkeenyaa fi eenyu Raamii nama 500 jette maanni 500 no galle birriidha moo doolaara moo diraama moo isa sana addaan nu baasaati godhaa fayyaa ta'a. Tooki kana kawaa quban qabnu suutuma wal barra. Galatooma baay'ee ulfaadha. Laayivii yeroo jalqabaatti tooki masiitiin irra seenee ganama laayivii takkaa seenee hin beeku. Kana booda garuu deebinee amma kanas xumurree Zariin fayyee deebi'ee wal galateeffannaadhaan ammoo kolfaati sirbaatee fuula ifaadhaan akka wal agarru abdiin qaba. Kanaaf nu kennaa jirtan galateeffannaa. Anis yeroo jalqabaatti akkasitti karaa kana maallaqa walitti qabeen beeku. Hundaafuu galatooma ulfaadhaa isiniin jenna warri nu kennaa jirtanii kennaan har'a as karaa kiyyatti dhufaa jiru kun kan isaati ta'a jechaadha. Akkaataa itti bahu immoo Mansuuriin gaafadha. Mansuur nutti hima. So asinis kennaawwan garaagaraa qabdan giiftiiwwan garaagaraa qabdan karaa kiyyatti yoo kennitan kan Zariiwwaniif ta'a. Isiniin jechuun barbaada baay'ee ulfaadhaa galatoomaa jabaadhaa wal haa gargaaru. Wanti akkasii kun nu hundaaf onnee ta'a nu hundaaf tokkummaa uuma. Rakkinni Oromoo akkuma jirutti ta'e immoo gaafa akkasii akka walitti dhufnu akka wal jaalannu akka waliif xiiqeeffannu nu godha waan ta'eef Zariiwwan immoo nama xiiqiiti. Jireenya dantaa ofiitiif otoo ta'e isa caalaa Oromoon jiru hundaafuu nama akkasii akka horannuuf gara fuulduraa nama dhugaa jaallatu qabaachuu fi nama akkasii bira dhaabachuun dirqamadha. Isiniin jechuun barbaadee galatoomaa yoon baay'ee deebuus na deebisa. Tole masii ulfaadhu oduu gaariidhaan nutti deebite fayyaa ta'e ulfaadhu. Namoonni gara masiitti biyya keessaatti bilbiluu barbaadan illee masii kallattiidhaan quunnamaa fayyaa ta'e ulfaadhu siin jechuun barbaada. Tole ilmaan Oromoos gubbaa jirtanii gumaachinuu gochaa jirtan baay'ee guddaa galatoomaa. Hariiroo yeroo dheeraadhaaf artistii Oromoo fi hawaasa gidduutti citee jiru as gubbaatti ilaalaan jira jechuudha. Maaliif gatii guddaan duraa qabu artistoonni Oromoodha.
keessattuu warri umurii isaanii waan kana keessatti fixanii sirna kam keessatti iyyuu hin makamnu jedhanii gama sabaa dhaabbatanii yeroo dheeraadhaaf turan hedduu jiru. Sanaaf artistoota kana bira dhaabbattanii akkasitiin jajjabeessuun artistoota keessan bira dhaabbattanii akkasitti jajjabeessuun ammas warra lubbuudhaan jiru immoo warra lubbuudhaan jiruufis deemaati gama yuutuubii isaanii sabiskiraayibii godhaati yuutuubii isaaniitiin sappoortii godhaa maaliif yoo isin akka sanatti sappoortii gootanii waan nama ol baanee sanaan gaafannu kun hundi hafaa deema jechuudha. Sana dabalee immoo artistoonni keenya immoo nuti immoo yeroo hundaa harka namaa ilaaluu hin qabnu gamtaa haa qabaannu yoo walitti dhufnee nuti mataan keenya madda galii guddaadha. Uummata qeerraa buqqa'ee qubsiisuu dandeenya. Warra akkas rakkoorra jiru gargaaruu dandeenya. Lafa jirrutti konsertii qopheessuudhaan waan garii gochuudhaan waan sanallee gara fuulduraatti gamtaa waloo qabaannee isarratti illee hojjechuu danda'uu qabna. Aga sanarratti hin hojjenne irratti aga sanarratti illee fuulleffannetti rakkoon kun akkasumaan itti fufaa deemaa jechuudha. Sanaaf ilmaan Oromoo as gubbaa jirtan baay'ee guddaa galatoomaa isiniin jenna. Rakkoo qabnu isa kaan karaa itti furachuu dandeenyullee nuti immoo irratti mari'achaa deemna. Ulfaadhaa fayyaa ta'aa gargaarsa keessan tumsa gochaa jirtan itti nuuf fufaa. Fayyaa. Irratti galcheen iskiriinshootii isinitti agarsiisa. Garuu takkuma itti adeemneetti waan godhamu goonu jedheeni garuu addisuutu danda'amee feeraatti ergite sheer gootee fi gaariidha onlaayinii jiraatee. Ergeen jira sheerii godheera. Artistiidhaa gimmoo jala jiraatte firoonii nageenya fakkaata laayivii seenee jira. Artistiidhaa gimmoo yoo jiraatte deemiti firoodhaan mana mubaarakitti sagantaa jira jedhee ibsiif dhaqe yookiin galiiti gastiira seenu hin dhufa. Duraan arganne asumaanuu baga wal garree naaf addis immoo duraan warra wajjin finfinnee qaacceessee guddadhaa naa jiraadhaa naatiisu rabbiin isin wajjin haa jiraatu baay'ee isin hin boonna baay'ee isin dinqisiifannaa asumaan kana egaan jemasuu teenyaas mansuur keenyaas bakka rakkoo cufaan abbaa qabeenya akka keetti rabbiin waa baay'isu abbaa qabeenya jechuun kan saba bira dhaabbatu qabeenya jechuun kan mataa ifii qofaa miti kan sabaati kan sabaaf ta'u hanga si garuutti akkasii jirtaa jabaadhu mansuur keenya hundi keessanuu galatoomaa jala gabboetiin warra mana babbanaa jiru sun. Gaafan istuudiyoo seenu istuudiyoo keessatti na eege istuudiyoo Ibrahim Zayiditti jalqaba wal barree achumaan inni garan biyyaan baafute. Yaa sirrii. Fayyaa ta'a. Galatooma warri lakkoofsa sadii barreessitan ulfaadhaa kabajaa argadhaa. Tole egaa barri haaraan kuni barri nagaa bara gammachuu nuuf haa godhu jenneerraa kan baastan kana waan yaaddan immoo waan rabbii keessa keessan isiin kaa'e waan keessa keessanitti yaaddan kana immoo fayyaa ta'a warri waan kana hin goona jettan immoo warri lakkoofsa sadii barreessitan immoo hundi keessanuu waan dandeessan yoo doolaarii ta'e mallattoo doolaarii biratti yoo reyaala ta'e mallattoo reyaalaadha maallaqa biyya keessaa yoo ta'e ka biyya keessaa biratti barreessuudhaani nuu katabaa yoo 100 doolaarii 100 warreettan mallattoo doolaarii biratti godhaati mallattoo birriidhaa warri biratti katabuu barbaadan mallattoo reeyaalaa biratti diraamii 1,000 eenyu namni tokko nu galmeessuu qaba. Aliyyi yoo qalamni si bira jiraate konkolaataa galmaa jira. Waan gochuu dandeessan waan rabbi keessa keessan kaa'e waan gochuu dandeessan qofaa nu barreessaa. Waan nan godha jettanii ofitti murteessitan. Inni kaan onneesaa inni kaan kalee qabu baasee namaa kennaa jira. Ani immoo maallaqa akkasii yoon kenneetii narraa tola narraa bareeda warri jettan ani immoo waan akkasii nan godha. Namni kalee isaa gam tokko baaseeti zarii lubbuudhaan jiraachuu qaba jedheeti kalee isaa baasee kennaa jira. Isin immoo waan dandeessan fayyaa artist zarii wadaajodhaa Oromoon hin beekne hin jirta waan ta'eef isiniif ibsuu waan tokko yoo barbaachisan itti hin fakkaatu. Isiniif ibsuu waan tokko yoo barbaachisan itti hin fakkaatu. Haala inni jiru garuu isinitti himameera. Kunoo masiin baay'ee guddaa galatoomaa xiqqaan baay'ee guddaa galatoomaa. Antummaadhaan dhattanii bakka sanatti argamtanii waan kana
gadi baaftanii immoo fiddanii akka kanatti nu dhiyeessuu keessaniif ulfaadhaa kabajaan dhabinaa isiniin jechuu barbaada obboleessi keenya Mansur galatoomii yeroo kee laattee as gubbaa teessee nama kee bira dhaabbachuu keetti baay'ee guddaa galatoomii si kabajna siinillee si jaallanna artist Aliyyi Saabit itti dirqama keenya masii dirqama keenya mubee dhugaadha mubee baay'ee guddaa galatoomii yeroo hedduu namoota rakkatan bira dhaabbatan mubaarakillee akkasitti hundi keessanuu fayyaa ta'a ilmaan Oromoo as gubbaatti rakkoon keenya bal'aadha qaawwii jiru bal'aadha garuu barri nagaan kun immoo bara gammachuu bara jaalalaa waan gaarii nu fidee dhufa sanaafuu waan qabdan irraallee waanuma dandeessan hawaasa keessan bira artistii keessan bira hawaasa buqqee birallee kallattii adda addaatiin waan dhaabbachaa jirtanii fi baay'ee guddaa galatoomaa isiniin jechuu barbaanna sanaaf ilmaan Oromoodhaa amma gumaacha kana gochaa jirtan rabbi isinirraa jaallatu rabbi isinirraa qeebalu baay'ee guddaa galatoomaa maqaa artistoota Oromootiin isin galateeffanna maqaa namoota asirra gubbaa jiran hunda keenyaan isin galateeffachuu barbaanna fayyaa ta'a salphina qabnus kabajaa qabnus walumaan qabna gaddas gammachuus walumaan qabna kana waan waliin hirachaa jedhu waan waliin akka sabaatti wajjin dhaabbanne keessaa baa'uu jirruu fi abdii nutti turtanii abdii akka nu alaalan intiqaanne waan yaanne No. namoota abdiin isinirraa qaba abdii guutuun isinirraa qaba waan jettan akka gootan nan beeka wanta sirratti barreeffamu kun galmaa'aa jira waan ta'eef akka reekardiitti qabamaa baay'ee galatooma maqaa koo waan ta'ertan baay'een keessan ka hunda keessanii maqaa waamuu hin dandeenye namoonni daqiiqaa